Mano. Professor. Nandu'eera. Harri tokkoon koon jiru. Lafa faddaalaatu waan dhagee dhufe irra biyya lafaa kanarra jiru. Mano. Nan gaggabe gaafa dhaqee lafa kanarra gaggaladhee. Ilaameerra professor. Hin kolfita arra kolf maduuta. Maaltu ta'e beektaa gamastiriima. Jaalallee walla maan tokko tureedhan. Amma gurbaan dhaqeetu jaalallee isaatiin arra waan barbaade natti fadhu waan sitti tole hoteela barbaade filadhu sina feeraatti. Amaalee maama komantaa boodee sitti banaa kolfadhuu ta'u professor. Isa booddee toleedhanii lama ta'anii ka'anii sokkan. Hin dhaqanii gaafa dhaqanii hoteela 5 staariitti geessite hollixanii meenuun dhufee meenuun si dhufee meenuun dhufa ta'ee. Gaafa dhaga galcheetu kana hoteela nyaata wayii jette. Nyaaticha jettee nyaati sun dhufe. Nyaati sun dhufe akka nama dhalatee nyaata jaan argee hin beeknetti hin nyaattii miniin professor. Ayila hafuuruma kutte nyaata kana. Gurbaan gara nyaatu haa goshoo akkuma goote wallisaas. Isa booddee taayilaa dhutti kee gursa afaan tokko lafaan kaa tokko lafaan hin kaane. Nakkuma taayilaa dhutti kee. Isa booddee nyaattee fixxee waa dhuddee maayetteetti tolee gammaddee. Isa booddee maaltu si ta'a? Gobotti professor. Isa booddee herreega dhufe. Achi gaafa herreega dhufu herreega fuudhee gaafa laalu qarshii 5,000. Inni lafa jiru wallaalee dafqii irra citee asiin dafqii irra citeedhani bakka. Isa booddee ani kana qabaadhee sin beeku sichitti sin qabaadhu kunoo isheenumaan siif dee dhufe isheentu siif akka siif alaattu herreega dheetu onni keessa buuseetu. Isa kee booddee intala qabatanii gaafa lane Omar kan jiru kottanii intala qabanii dhaqanii lafa qodaa miiccan keessa wallaa. Intalli gaafa lattu waan gootu qabdu. Manni kuni lafa toogetan kun hundumtuu akkasitti olii gabbabbadaa. Saamunaa naaf dhiyaatteetu shatti gootee mana asiifachi maal hunda isaa mana miiqitee manni adii. Adite abbaan manaan dhufe kan inni kee waa waraati cala dhagana dinqii argitaa. Inni abbaan manaan dhufe manni itti jijjiiramu itti bareedi. Maa inni kun jedhe maa inni naan gidduu haraa argitanii isaa argitan jedhe. Namichi isa booddee intalli achi warraanitu egaa hojii argattee cufattitu ramadan talli. Ana garuu kan dhibee professor kan na kolfisiise jarri lamaanii walii galanii dhaqan silumayyuu. Hojii argachuudhaaf dhaqan. Kanatu na dhibee naan. Professor isin hindi kubite. Wanti kun isinitti bu'aan jiru. Wantichi si tuqa kanaaf hin qofalle waa'ee keeti. Ani kun dhibee. Yeroo hundaan si baadhaan siin. Saggoo kana dhadha si baadha. Maal taluma tokko baatee akkuma ijoollee kanaallee tooftaa uummattee dhattee achi buutee as buutee waan buutatee firattu maalati? Maal irraa bunyaa keenan? Ani yeroo deemee komishinii hojii dhufu qarshii 500 qarshii 100 siivinas keessa ka'a. Waan kan profeesareedha. Narraa bu'ii profeesar. Bayiraa as keessa jirta la kana keessaa bayi. Fixxee as keessaa fixxee si darbaarta. Kanaaf nagee narraa bu'ii siin jedhe. Dadhabeera profeesar. Maaloo? Yooni qoosaa fidee dhufe kai diiqabeessitti bis waan tokko siin galu. Namni laa tooftaatu qarshiin baatiin naqeetu hoteela keessa lixe nyaata nyaateetu ittiin achumaan qodaa dhiqeetu itti hojii argata. Ati garuu amma yoomitti calluma itti teesseetu osoo lakka jedhu profeesaree maa inni maqaa puluutaan achiin bee kanasi. Meesumaan moo qarshii fidime isumaan immoo qarshii. Agatti naasaraan. Jiffatte? Xumurteetta? Ilaa. Ani nama namni achi fiigeef as fiigeef fakkaate karaa mataa isaatirra nama deemu malee nama waliin dha'e abaloo achi fiigee dheessa duukaa fiigu abaloo as fiigee dheessa duukaa fiigu miti. Maaliif nama barateedhaan. Simbaadhee jettee waan na baatteef waan na nyaachisteef
waan na obaafteefi manan keessa jiraadhu kana waan itti naa kaffalteefi waan tokko sin galateeffadhu. Sii galaa. Amma kana si baadhee amma kana si gargaaree galatumallee kaffaltu. Akkan dhaabadhu kan nan gooneesi. Anatu. Sababa ati na baatteef dhaabachuu dadhabe. Anatu gatiin si gargaareefitu. Akkasii Profeesar. Sii galaa. Wanti guddaan gargaaru nyaachisu obaasuu utuu hin taane akka inni nyaatu, akka inni dhaabatu, akka inni dhugu gochuudha. Ani jeeneraala. Jeeneraalli tokko immoo gaafuma jalqabu xumura. Maaliif ituu lola sanatti hin seenin jalqaba maaliinan lola, maaliinan injifachuu danda'a, gaachana meeqana barbaada, eeboo meeqana barbaada, loltuu meeqana barbaada, iddoon dhaqu diilallaa, hinoo'aa, tabbaa, gaaraa dachaadha jedhee duratti yaadee xiinxalee ka'a. Kanaaf gaafuma jalqabu xumura jechuudha. Keessi kee waan tokko si dhagahamaa jiru fayyaadha. Jeneraalaati. Jettee Soqraaxesii fi Puluutoo ajjeeftee jeneraalatti bira geesse. Fixee? Maal godha sii galaa? Ofumaan beekumsa dhangalaasa maal godha? Gaafa dubbattu akka warra televezyiinii keessaa dubbatanitti qarshiitti nyaatanitti dubbattati. Gaafa haasoftu akka warra TV keessa taasofta. Kanaaf achuma immoo seentee immoo TV keessa teessee immoo seentee immoo achi immoo waan argattaa isuma yaaduu barbaade. Mee kana immoo tooftaa kana immoo yaalime. Akkaataa ittiin mee akkuma warrachi keessa akka warra TV keessa taa'ee immoo si ilaalame. Ammas dogoggora guddaati dogoggortee ofii mul'atanii nyaachuutu hin taane dhokatanii saba kana nyaachisuudha wanti guddaan. Sii galee? Maali agaatti naasa'anii Profeesar Isinoo waa'ee hojii kanatti hojii ittiin tooftaa ittiin qarshii fidduu barbaadiin jedhe isa sitti mee isa kam gootee kanatti mee xinnoo mashinatti mee waama xiqqoo shinatti mee kanatti tooftaatti hojii argattu ani immoo sin gargaarameessa. Angafichi warra Giriik Pharaxoos maal jedha sitti fakkaata? Nama funyaansaa arguu hin dandeenye qolee isaatti agarsiisiin jedha. Anaafati walii galuu hin dandeenyu. Maal godha? Waan qarshii baasuu haasaa qarshii baasu mo'aasa hime. Amma akka kan keenyaatti nuni konkolaataa tokko asiifas nama lama gidduu yoo dubbanneetu isa kanan akkana jenne sanan akkana jenne gidduutiitu waan butanna. Komishinii gidduutti argannaa jechuudha. Haasaan kee kun ammanniti qolee funyaan Puluutoo sirraan gurgurri isaa akkas ta'e areedi isaa laga sana geesse Soqraaxes. Qarshii immoo komishiniitti hin argatta. Tooftaa kana siin falaati. Mee akkaataatti qarshii argattu komishinii argattu barbaadadhu Profeesariin jedhe. Ilaamee. Nama dubbii namanne dullaa naman siisoodhaan. La duraan kaatu taanaani tarkaanfii isa biraatti hin ce'a. Beesituu anatti si haachiseenii isa iyyuu gara tarkaanfii natti dabarta. Namiidhuutti dabarta jechuudha. Ani moorsaa koo keessa moorsaa kootti si baadhee qolee kootti si baadhee nini anaan immoo chee deebiteetu sayyuu tarkaanfii. Oduu gammachiisaa. Har'a waan mana kana keessatti tasumallee waan raawwatee hin beekne qoona. Nyaata mi'aawaa daleenii nyaachuu qabna. Nyaata bareedaa, nyaata urgaa, kafoolii bareedduu qabu jennee nyaachuu qabna. Kun immoo dirqama. Sanarraan immoo keessummaas qabna. Keessummaa? Keessummaas qabna. Kanaafuu maallaqa walitti qabanneeti wal harkaa fufuune ittoo bareedaa nyaata namatti tolu nyaata urgaa'u qabna jenneeti sammuu keenya kanaan nyaannee jirra. Nyaata bareedaa. Sanarraan immoo keessummaas qabna.
Nyaata bareeda, nyaata mi'aawaa nyaachuu qabna. Guyyaa har'a kana. Keessummaa qaba. Keessummaas qabna Keessummaan waan. qaba. Maal keessummaan kan walooti keessummaa dhuunfaa eessaa finne an keessummaa dhuunfaa eessaa fideeti keessummaa dhuunfaa eessaa fidde keessummaan kan walooti keessummaan mana kana keessa dhufa. Istuwaame. Ani waa. Bona dhagee kam. Boneeti walaa kaafufuune nyaata bareedaa nyaata mi'aawaa dalaynaa waan ta'eef dafaati. Luqqisne keessummaa qabdaa wilkaa fuuneetu. Keessummaan kan walooti ila. Akka seera mana kana keessatti tumame hojjumaan teenyee tumne waan ta'eef dhaggeeffadhu. Wanti dhuunfaadhaan qabnu tokkollee hin jiru mana kana keessa. Kan walooti. Kan walooti. Maallaqni kan walooti. Uffanni kan walooti. Keessummaan kan walooti. Mindaan kan walooti. Manni kan walooti. Isinii galami. Wanti ka dhuunfaa kennaa jedhamu tokkollee hin jiru mana kana keessatti. Kanaafuu itti nyaawaa nyaanna keessummaan kan walooti. Sammuu hojjumaan kaanee hojjanna. Wata hojjannullee. Giifti. Ani kan na dhibume seerri mana naa baruma baraan tumamu umbullaawii moo seerichi duboolaawii. Adaraa seera. Adaraa seera. Seerri akka ati sammuun kee yaadu sanitti seerri mooyyeedhaan muktumaatitti hin tumamu. Kun immoo si galuu qaba. Silaallee buqqee kee kanaan akkamitti yaadda? Giifti giingaatti naarsite. Mooyyeedhaan tumtamoo seera? Boqqolloodha moo garbuu seete? Mataa kee buqqee kana yaaduma baattee deemta. Yaaduma kitaabas inuma fuuta. Waluma ilaalaa ooltan malee silaa dubbisteellee waan kee kana keessatti waan ati gudunfitu tokkollee hin qabu. Kana immoo beeku. Keessummaan kan hunda keenyaati. Kanaafu maallaqicha wal harkaa fufuuneeti osoo yeroodhaan dalayneetii nyaata keenya nyaanne bareeda ta'aa jedhee yaada. Ilaame. Afachuu ifte. Ana gaafa na ilaaltu maal kiyyatu obbo Dinquu Dayyaasaa fakkaatama. Obbo Dinquu Dayyaasaatiin caaltu moo? Ani moo? Eegaa obbo Dinquu Dayyaasaa ati moo? Ani moo? Ati moo? Ani miti kun. Caaltu. Ani ofiin beeku maallatti. Obbo Dinquu Dayyaasaa ol jirtaa? Ani. Eegaa. Ani obbo Dinquu. Maaliin dagattamoo? Maali giifti viheetii fi viitii holti bidaarta. Obbo Dinquu Dayyaasaan har'a vi'eetii osoo hin ta'in dura akkuma kee har'a viitsii ture. Amma viheetii namni dhaqaan. Kanaafuu atis akkuma isaa xinnumatu si hafe. Namni taane. Intaata. Intaa. Viheetii. Eegaa. Waan tokko akka baane. Ani moo? Ani miti kun. Eegaa. Viistii gara viheetiitti. Uummata tokko ani beeksisa gara beeksitti miti waan tokko yaaddeena Piroofeesaratis ofuma moorsaa keenya qabin asitti ani nan cufa herreegarraa anuma cufa waan bitamuu qabu dhaggeeffadhu dura sitti hima coomatti makin cooma jechuun dhiibbaa dhiigaa fidaa jira kanaaf coomatti nu makin adaraa garuu zayitiin isa bitamu zayitis biti maaltu waan hafe kan biraatti ta'e xaafii maanyaas adiidha kan aannan fakkaatu jira miti. Sitti baay'ee talakki kophaa maara ana miti maali sila maali ana tuun jiru moo ani uumaa tokkoon hoola afachoo kan ammoo deebii isaa ammoo akkanaan deebiin akkanaan deebisa deebiin barbaada isa kanaanii foon bitta isa kanaan immoo zayitii kanaan qabadhu. Sakanaan? Maali inni kun sabiti re biti beeti taate miti maarree kan mafuudheeti kuma 20 godhi biti kot. Obbo Dinquu Dayyaasaa siin jedhee. Ati. Ani. Joonjaa. Kadhataa isee karaarra dhaabattee kadhattu sii caalti. Ati sii jechaan ati kadhattuudha. Ani. Eegaa daaraa wayii. Nafuudha. Ija seeraati yoo siin gaafatin ani giiftii kee miti. Kana tuffachuun kee seeraan si gaafachiisa. Karaarra dhaabattee sii kannanii kadhataa bulte moo kaleessa? Waan ajaa'ibaa. Keessummaa mataa isheeti waan maddeetutu nuun achi asii qarshii. Gido. In qabdu akka ati hin qabaanne beeka garuu yoom akka carraa ta'e harcaatu wayii yoo kiisii kee keessa jiraatte osoo naa kennite akka carraa ta'e yoo jiraate. Gift
akkuma carraa ta'e waan tokkoon argan jiru. Caraan. Atis caccabee. Qilee seenaa shi qilee bu'aa. Qilee hallayyaa taraa. Main mana kana geessa urgaa'u. Maal irratti inni horii keenya taphatu? Inni qarshii keenya taphatu maal inni akkas urgeessan jechuun maal jechuudha? Horii namaatti taphattaas mana kana keessatti. Maal inni akkasii? Yaa Rabbi. Maal hiifti isheen xinnoodha? Kun keessumaa bakee kun keessa hiifti. Maal amma keettiin bara kana keessa keettiin urgeessanii nama jalaa nama miidhummaa inni maal qarshii namaan taphachuun yeroo akkasii? Bara kana keessayyuu isayyuu. Hin qabna kaalan. Dachaa hin qabna ka hin qabna hin nyaachisna hin obaasna. Harakateefis qabuufis. Yaaduu qabda kaayilaa amma. Nama waan. Jira ka. Nama waan qabneef yaaduu qabda. Maali bara kana wanti mi'eessitu hundumtuu mi'aayee samaa sana gubbaa sana geera gatiinsaa. Ati immoo dafatte balleessaa qarshii sila soo qarshii baaftu kan baasu kan baasu keessummaa qaba waan ta'eef keessummaa naan beeka akkas mi'eessanii hojjetanii nama miidhummaa inni funyaan nama miidhummaa inni ollaa miidhummaa inni abuutu akkasii qa ollaaf yaaduu qabda giifti akka funyaan kee kun hin miidhamnetti doochi yoo nu yaaduu qabda giifti ollaaf yaaduu qabda sii galee maa inni kanuma hooshiin humna jira ni geessi yoo xinnoo dooti anaaf keessummaa qofmoo anaaf keessummaa kiyyaaf hin gaawwan keessummaa kee hunga kun siif keessummaa kee hunga waan mala geessumaa sii godha sii galamu nuuf hin ga'a sii galamu Ofumaa dhibbata kana siima tokkoon afaan kaa'atte fitte keessummaan kee waraabessa akka keetii miti keessummaan koo maali kunoo maal godhaa Daraartuu tulluu ati mee maayini maalosii maal masi godhu daraartuu tulluu haadha biyyaa beela baaftuu dheebuu baaftuu biyyaa nama akka keemii nama akka keetu jaatama shantama argatanii injitwati armee dhaabati shantamaaf jaata armee bette armee ilaamee waan akkas urgooftu kan waan urgooftu kan akka tokko jetti naanaki Itu anak malu. Isa funyaan keetiin waan gaarii kana fuunfachuu keetiin nu seeraan akka si adabsiisu. Anutu nokata ani batin. Moko tokko itti nokata anu. Baasi si jennaan immoo indinneere. Indinnee. Maano ko maali qaba. Maallaqa indinnee. Maano moko tokko itti jedhe moko tokko itti daraartu. Baasi. Haadhaan galatoo dhugaa baay'ee si galateeffadha. Galatoomi isaaf. Maaloo nama akka keetiin ati si baatanii magaalaa keessa naanna'u ture siin. Maal nan ga'u ree nan ga'u dhis. Duddatti si baatanii motaatti si baatanii. Maal nama dhis dhiisaame dhis. Akka gootu. Mangoo tokko jiru. Ila shiroon distii guute achitti hojjetamee jira waan ta'eef dhaqirraa fuudhiiti fuudhai. Maaloo garaasi nyaatu. Maaloo garaasi nyaatu. Maali egaa maaloo. Ati moo situ garaana nyaata. Maali. Deemi. Yaame manoo shiroo eegun leesuma nyaadha. Ela. Shiroo jibbee miti man jaalladha. Asxaan fuunfachuu keetiinuu seeraan si gaafachiisa. Bainarraa. Ofitti na harkisee na nufi malee nufu. Bainarraa. Ilaame yaan an nufuun barbaanne kootu maaloo. Buddeen keetti na kadhuuti na nyaadhu. Maaliif akkasii waame beekta? Isa maallaqa kiyyaan hojjetame saniif kootuuti ilaalee si jettu isaati. Nyaattu etteere. Nyaati nyaanyatte. Deemka jedhi. Inditte. Daraartu tulluu maaliiti? Saamtuu. Ati. Shiroo kee dhugaa oola. Shiroo kee dhugaa oola. Hamtuu beektaa hamtuu biyya lafa kana nama qoonqootti waan galu nama dhawwatani. Dhaqii shiroo kee dhudhai. Dhaqii shiroo kee dhudhai. Waggaa meeqan si qallabeen waggaa meeqanii. Dabareen har'aa oolteen bultu kana beeka dhufu duraatiifu.